Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu. Guyyaan har'aa Eebila 19 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sadaasa 4 bara 2020 irraa kaasee rakkinni siyaasaa bulchiinsa Tigraay keessatti dhalate nama hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluunsaa karaa adda addaa gabaasamaa ture. Kana irratti gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii VOA'n haasofsiisee jira gabaasa qabna. Humnootiin mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaatti nageenya biyyattii mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uu dubbatan. United States immoo aangawoota Ugaandaa hanga tokkorra uggura malaa keessatti kunis filannoo baranaa wajjin haala hidhata qabuun. Pireezidaantii United States Joe Biden bulchiinsi isaanii lakkoofsa baqattootaa simatu ka dabalu ta'uu beeksisaniiru. Isaan kun kan har'aaf jenne keessaati dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Piroodyusariin keenya har'aa Nugusuu Taamiree, tamsaastuun sagantaalee kan miidiyaa hawaasaa Tigisti Gammeetii, oduu addunyaaf immoo namoo daandii kunoo. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti kanneen argaman magaalaalee adda addaa keessatti haleellaalee raawwataman irraa kan ka'e namoonni manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an 250 ka caalan ta'uu waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa godinichaa dubbatee jira. Haleellaaleen raawwataman meeshaalee guguddaan ka deeggaraman jechuudhaan jiraattonni buqqa'aniif mootummaan naannoo Amaaraa ibsee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa haleellaa raawwatame sanaaf kan mootummaan Oneg Shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo yakkaniyyuu naannoo Amaaraatti bulchiinsi godina hawaasa Oromoo immoo gareen kun gochaa sana keessa hin jiru jedhee jira. Lakkoofsi baqattootaa baay'ee ta'uurraa kan ka'e baqattoota sana deebisanii dhaabuun humnaa ol ta'uu waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa sun dubbatee jira. Kana wajjin walqabatee ajjeechaa buqqisuu uummata Amaaraa irratti raawwatamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriirtonni irra addabaabaayii daseetti ba'uun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Kanumaan walqabatee ministeerri ittisaa Itoophiyaa nageenya naannoo mirkaneessuuf jechuudhaan tarkaanfii fudhateen godinaalee Shawaa Kaabaa bulchiinsa hawaasa Oromoo fi Walloo Kibbaa keessatti waaltaa ajaja waraanaa yookaan koomaandi poostii dhaabuusaa beeksisee jira jechuudhaan Masfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira. Kan Itoophiyaan ijaaraa jirtu hidha laga Abbayyaa ilaalchisee akkaataan itti sabaayimaaleen yookaan miidiyaaleen gabaasan kan itti fayyadama biyyoota dhooqa lagichaa jajjabeessu miti jechuudhaan hayyoonni marii gidduu kana magaalaa Baahirdaar keessatti geggeessametti hirmaatanii fi toora sanaan qorannaa geggeessan dubbatanii jiru. Maddeen oduu tokko tokko dhimma hidha laga Abbayyaa Itoophiyaaf dhimma birmadummaa biyyaa Masriif immoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu taasisanii galmeessuun isaanii haqaaf waloon itti fayyadama bishaanichaa irratti dhiibbaa uumee jiraa jedhu hayyoonni kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa argite Bafiqaaduu Morodaatu dhiyeessa. Hidhaan guddicha laga Abbayyaa erga jalqabame waggaa 10 ta'eera. Waggaa 10 kana keessatti hidhaan kun Itoophiyaan addunyaa irratti akka caalaa beekamtu gochuu isaa hirmaattonni marii kanaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Baahirdaaritti kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtiitti barsiisaa kan ta'an Dr. Adam Mahammed beektota marii kana irratti hirmaatan keessaa isaan tokko yommuu ta'an achuma Yuunivarsiitii Baahirdaaritti barataa digirii lammaffaa kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtii kan ta'e gaazexeessaan Yohaannis Lijaalam dhaabbileen wal quunnamtii hawaasa addunyaa yookiin miidiyaan dhimma hidhaa laga Abbayyaa irratti uwwisa guddaa kennanus akkaataa gabaasaatii fi fayyadama jechootaa irratti rakkina cimaa agarsiisuu isaanii dubbateera. Qorannoo isaa walgayii Itoophiyaan Sudaaniif Ijipt magaalaa Waashingtan keessatti taasisan irratti kan hojjate gaazexeessaan Yohaannis Lijaalam rakkinni gabaasa miidiyaa addunyaa biyyoota araara buusuudhaaf yaalaa jiran irratti dhiibbaa uumuusaa ibseera. Dhaabbileen wal quunnamtii hawaasa addunyaa yookaan miidiyaan yommuu gabaasa dhiyeessan
olaantummaa seenaa Ijipti ittuu hin ta'in bifa itti fayyadama waloo biyyoota lagichi keessa dhangala'uu mirkaneessuudhaan ta'uu akka qabu beektonni maricha irratti hirmaatan hubachiisaniiru. Itoophiyaan, Ijiptii fi Sudaan dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee yeroo baay'ee mariidhaaf taa'anus amma ammaatti waliigaltee kana jedhamu irraa gahuu akka hin dandeenye waan beekamuudha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Kaameruun namoonni hidhannoo hin qabne yookaan immoo siiviloonni 9 kanneen hidhattoota uummata afaan Ingilizii dubbatu biyyattii keessaa adda baasuuf lolaniin gara baatiilee 2 qabamanii turuu isaanii dubbatan gallakkisiisuu isaa dubbatee jira. Namoota gallakkisaman sana keessaa tokko riphxee loltoota sanaan dararamuu, gurrawwaniif quboonni isaanii irraa cicciramuu dubbatu. Namoonni baay'een arra jarreen gallakkisaman sun firoota isaanii yoo ta'an adda baafachuuf jecha mooraa waraanaa magaalaa uummata afaan Ingilizii dubbatu Bamendaa keessa jirutti wal ga'anii turan. Namoonni butamanii gallakkisaman kun umrii isaanii 16-27 gidduu ta'uu dubbata waraanni Kaameruun. Riphxee loltoonni gama isaaniitiin miidiyaa hawaasummaa irratti deebii kennaniin kan namoota sana bute yakkamtoota malee nu miti jechuudhaan haalanii jiru. Garuu mootummaan deebii isaanii kana hin fudhanne. Magaalaa Kaayiroo gama kaabaatti baaburri hadiida gallakkisee ba'uurraa kan ka'e balaa uumameen yoo xiqqaate namoonni 11 du'uuniif kanneen biroon 98 madaa'uun beekamee jira. Ministeerri fayyaa biyyattii akka jedhutti namoota miidhaman kana gara hospitaala tajaajila hawaasaa 3tti geessuudhaaf ambulaansota 60tu bobbaafame. Otuu baaburichi Kaayiroorraa gara magaalaa Mansuuraatti malaa jiru gaariiwwan baaburichaa 4 hadiida gallakkisanii ba'uu isaaniitiin balaan kun uumame jedha ministiriin geejjibaa Masrii. Akka maddeen nageenyaa ibsanitti shooferri baaburichaaf qondaalonni geejjiba baaburaa sababaa kanaaf hidhamanii jiru. Rakkoon geejjiba baaburaa Kaayiroo walumaa galatti rakkoo ijaarsaaf haaressamuu dhabuurraa kan maddee jedhu qeettonni. Aangawoonni mana hidhaa Raashiyaa kan nyaata lagachuudhaan mormiitti jiru mormituu siyaasaa biyyattii Alexei Navalny gara hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanatti haalli fayyaa Navalny gaariidha. Guyyaa guyyaatti hakiimaan ilaalamaa jira. Waliigaltee isaatiin vaayitaaminiidhaan wallaanamaa jira jechuudhaan tajaajilli mana hidhaa ibsarra baase keessatti himee jira. Deeggartoonni Navalny waa'ee hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa ammaaf waan dubbatan hin jiru. Michuun Navalny tokko garuu har'a ganama waa'ee fayyummaa isaa oduu gaarii dhagaa hin jirru jechuudhaan akeekkachiisanii turan. Dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadaasa 4 bara 2020 irraa kaasee rakkina siyaasaa naannoo Tigraay keessatti dhalate namoota hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluusaa karaa adda addaatiin gabaasamaa ture ammas gabaafamaa jira. Rakkoowwan namootarra gahan furuudhaaf qaamoleen gargaarsaa biyya keessaa biyya alaa qooda fudhataa kan jiran ta'uunis beekamaadha. Kana irratti waa'illi keenya kan afaan Tigree Batira Silxaan gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii dubbisee jira. Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa. Akka Emily Daakin jedhanitti gargaarsi naannoo Tigraayitti barbaachisu bifa adda addaatiin hir'ina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, dhimmi qulqullina qaamaatii fi kan kana fakkaatanu hedduu yaaddessaadha. Fedhii jireenyaaf barbaachisaa ta'an guutanii gargaarsa lubbuu baraaruu mirkaneessuudhaa fi dhaabbanni isaanii fi qaamoleen isaanii wajjiniin hojjetan sochii cimaa gochaa akka jiran kan dubbatan Emily Daakin waa'ee gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi ga'ee dhaabbanni isaanii taphatee fi taphachaa jiru ibsaniiru. So far, the U.S. government has been able to provide over $305 million in humanitarian assistance. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaatii fi doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 5 ramadeera. Gargaarsi kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif wabii midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi fayyaatiif kan ooludha. Maqalee Shireedhaa fi naannoo sanarratti namoota 62,000 fi daawoo yookiin bakka jireenyaa qopheessuun barbaachisaadha. Bakka jireenyaa kana ijaaruudhaafis waan fayyadu pilaastikii addaa Dubaa irraa feenee Itiyoophiyaa galchineerra. Karaa midhaan nyaataatiin qamadii meetirii toonii 600, zayitii nyaataa fi kanneen biraa nyaanni qaama suphuudhaaf gargaaranu
dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan adde Emiliin namoota 100,000 fi 40,000 fi tajaajilli bishaan qulqulluu akka kennamaa jiru dubbataniiru. Sababa lolaa yookaan walitti bu'uunsaatiin ijoolleewwan maatii isaaniirraa addaan ba'an gargaarsa garee ittisa balaa kanaan maatii isaanii wajjiniin wal quunnamsiisuun akka raawwatamaa jirus dubbataniiru. Emilii Daakiin akka odeeffannoon mootummoota gamtoomanii ibsatti sababa rakkoo Tigraay keessatti uumame kanaan namoota miiliyoonii 4 fi walakkaadhaa fi gargaarsi adda addaa ni barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni gargaarsa barbaadan kun warra biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan qofa ittuu hin ta'in warri lola baqatanii daangaa ce'uudhaan Sudaan keessa qubatan baqattoota 60,000tu jira. Jarri kun hoo gargaarsa USAID argachaa jiru? The USAID is supporting refugees in Sudan. We're working with the World Food Program to provide USAID sagantaa midhaan nyaataa addunyaa World Food Program waliin baqattoota Sudaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa dhiyeessaa jira. Gareen keenya daarti garuu warra biyya keessa jiran gargaaruu irratti xiyyeeffatee jira jedhan hoggantuun daarti. Sochii amma ammaatti gareen isaanii Tigraayitti gochaa jiru kan dabalanii dubbatanii adde Emiliin fuula duratti haalli isaan caalaa hamaa ta'e dhufuu yookiin dhalachuu danda'a laata jedhamanii gaafatamaniiru. I think that the work that the US government and USAID has been doing in Tigray has been able to Mootummaan United States fi dhaabbanni gargaarsa United States USAID gargaarsa namoomaa jabeessanii itti fufu. Mootummaan United States uummata Tigraay fi deeggarsa guddaa qaba. Haala jijjiiramaa deemu wajjiniin carraa jiru ilaalaa jirra. Qaamolee nu wajjiniin hojjechaa jiranuuf warra gargaarsa ajjoormanis hin jajjabeessina jedhanii adde Emilii Daakiin. Humnootiin mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaarratti nageenya biyyaa mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uu isaanii dubbatu. Kanas qabeessan Moqdishoo keessatti kan walga'an aangawoonni Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa ta'uun beekameera. Tuujubee dhiyeessa. Kanneen walga'ii kanarratti hirmaatan bakka bu'oota mootummaa federaala Somaaliyaa, ajajaawwan waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaaf gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa kan AMISOM akkasumas aangawoota waajjira deeggarsa tokkummaa mootummoota akka biyyattii keessaati. Qaamonni kun akkuma kana dura mootummaa ce'umsaa Somaaliyaaf mootummaaf AMISOMiin bara 2018 keessa raggaasifame humnoonni nagaa eegumsa Somaaliyaa dhiyootti qooda hojii nagaa eegumsaa biyyattii harkatti galfatu. Gurmuun gamtaa Afrikaa dhiyeenya maadhee magaalaa Afgooyyee jiru waraana biyyoolessa Somaaliyaatti dabarseera. Torban darbe waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab maadhee waraanaa Awdhiiglee kan Moqdishoorraa gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 75 irratti argamu irratti geggeeffame ofirraa deebisanii jiran. Aangawoonni waraanaa Somaaliyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyii 76 ajjeefamaniiru. Hoogganaan waraana dargaggoota Somaaliyaa Jeneraal Odoo Waarreeg karoora nagaa eegumsaa haaraa ba'eef cicha gama isaanii jiru ibsaniiru. Anigoo wax allaala iyo wixii ciidamada SNA ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaanna ka shaqaynayna. Humnooti addaa eessattuu yeroo kamiinuu duula geggeessuuf qophee ta'an qabna jedhan. Bayii konfiraansii ijoo ta'e kanarraa argame gita isaanii ka gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa seenanii garuu michoonni isaanii nagaa eegumsaa kan akka AMISOM cicha haaraa jiru kanatti ilaalcha kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Somaaliyaatti jila addaa gamtaa Afrikaaf hoogganaan AMISOM Francisco Madeira akka jedhanitti gurmuun gamtaa Afrikaa qooda gama isaanii ba'a. As the nation gets into the next phase, where AMISOM is expected to gradually transfer security responsibilities. Gurmuun kun boqonnaa lammataatti ennaa ce'u AMISOM itti gaafatama nagaa eegumsaa qalbiidhaan gara humnootii nagaa eegumsa Somaaliyaatti ni dabarsa jedhamee eegama. Karooraaf qindoominni waliin jiru akkasumas ergamni humnaa walgitu hojii jiru bu'a qabeessa akka ta'u godha. Kanaaf yeroo itti barbaachisetti milkaa'inaan naannoo yaaddessaa ta'etti deebii kennuun ni danda'ama jedhan. Haa ta'u malee danqaan siyaasaa kan yeroo ammaa filannoo boodatti harkise tarii ce'umsi kun guutummaan hojiitti akka hin hiikamne danquu malaa jedhu xiinxalaa dhimma nagaa eegumsaa akka ta'an Muhammad Salaa. Security transition plan was approved in 2019. The primary purpose is to Kaayyoon inni duraa
itti gaafatama nageenyaa qalbiidhaaf of eeggannoodhaan humnooti biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarsuudha. Raawwatiinsi isaa boodatti kan hafeef filannoof haala tokko mootummaa federaalaaf hooggana naannoo gidduu adda addummaa jiru dabalatee falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen qormaanni isa mudatee jira. Dhaaboliin naga eegumsaa dhimma siyaasaa keessa seenuunis danqaa akka biroodha jedhan. Dhaaboliin naga eegumsa Somaaliyaa itti gaafatama naga eegumsaa ofitti fudhachuuf yaalaa innaa jiran kanatti taajjabdoonni hedduun biyyattii gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaaf tasgabbii fiduuf itti gaafatamummaan siyaasaa ijoo ta'uusaa ni amanu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangoota Ugaandaa hanga tokkorra uggura imalaa keessa jirti. Kunis filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamee ture. Deemsa deemokiraatawaan hin gaggeeffamne ka jedhuun ture. Ugaandaan sanbata darbe deebii laatteen Ameerikaan waan jettu kana ragaan haa mirkaneessituu jetti. Paartileen mormituu Ugaandaa immoo tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi kana simataniiru. Dubbiimaan mootummaa Ugaandaa Ofuwoonoo Opoondoo akka jedhanitti uggura imalaa Yuunaayitid Isteetsi aangoota Ugaandaarra keesse ifatti beeksisuu qabdi. Garuu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe ibsa baaseen baatii amajjii darbe filannoo pireezidaantii kan Ugaandaa keessatti gaggeeffamee ture. Mirga deemokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaa kan hin eegsisne ture jedha. Uggura viizaa kun namoota Yuunaayitid Isteetsi itti gaafatamoodha akkasumas gocha seeraan alaa gaggeessuun deemsa deemokiraatawaa tuffatan jettee amantu. Kunis filannoo amajjii 14 gaggeeffamee fi duula filmaataa san dura ture keessatti ta'uu ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antanii Bilinkan ibsaniiru. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa walittaanan ja'aaf pireezidaantii ta'uun injifatan kan jedhame yoo ta'u, kunis kanneen Museveni waliin dorgomaa turan seeratumaa warra mormitootaa kan akka Baabii Waayeen kan ba'iin filannoo sun wal falmisiisaa akka ta'ee fi filannoo sana keessatti deemsi seeraan alaa gaggeeffamee jira jechuun dubbate dabalatee Museveniin injifatanii filataman jedhama. Bilinkan ibsa baasaan kanarratti kaadhimamtoonni mormituu yeroo mara doorsifamaa hidhamaa fi himata tokko malee seeraan ala hidhamaa akka turan ibsan. Kana malees namoota cal jedhanii daandiirra dhaabbataa turan akkasumas deeggartoota mormituu kanneen ajjeefamaniif madaa'an gaazexeessota irratti hokkara dhaqqabeef humnootiin nageenyaa kan mootummaatu itti gaafatamaadha jedhan ibsa baasaniin. Dippiloomatiin sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun akka hubachiisanitti tarkaanfileen fudhataman kun hundumtuu heera biyyattiirra akka kaa'ametti kabajamuu mirga dhala namaa lafa kaa'ame hin calaqqisu jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa Ugaandaa Ofuwoonoo Opoondoo tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kan falmuun Ameerikaan aangoota Ugaandaa irratti ragaa qabatamaa tokko hin qabduu jedhan. Himannaan dhiyaate kan waliigalaa adabni isaas kan hunda walitti qabee kunis waan itti amanan faallaadhaa jedhan. Surprisingly, they don't disclose. If they were honest, they should disclose specifically the names. Kan nama ajaa'ibsiisu waan ifatti kaa'an hin qaban. Yoo dhugaa qabu ta'e maqaa namootaa maaltu akka uumameef tarkaanfii aangoonni fudhatan yoo nu ibsan mootummaan qoratee kanneen dhugumaan itti gaafatamoo ta'an adabuu danda'a jedhaniiru. Paartiin mormituu kan Ugaandaa The National Unity Platform jedhamu miseensonni isaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeen kan miidhaman waan ta'eef jecha tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte simatanii jiru. Dubbiimaan paartii mormituu kanaa Joel Senyonyo akka jedhanitti hidhamtoota siyaasaa kan jedhamanii fi eessa buuteen isaanii kadhabame 700 akka hidhaa hiikamaniif gaafataniiru. We are happy that the international community is beginning to hold Uganda accountable. Hawaasni addunyaa Ugaandaa itti gaafatamtuu gochuu jalqabuusaaf gammannee jirra. Kun yoo ta'e aangoonni dhiittaa mirga namoomaa geessisaniif itti gaafatamni akka irra jiru hubatu. Haala jiru hammeessaa akka jiran takkaa hubannaan tarkaanfiin fudhatamus ni dabala. Kanaaf tarkaanfiin kun nu biratti simannaa guddaa qaba jedhaniiru. Namoonni siyaasaa garee The Forum for Democratic Change jedhamuu fi paarlaamaa keessatti immoo qondaala mormituu ka ta'an Semoojuu Gaandaa seeratumtoota mootummaan itti gaafatamaa ta'uu qaba jechuudhaan gaafatan keessaa tokko. Tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte
kan simatan ta'us kun mallattoo tokko ta'ee gara boqonnaa lammataatti yoo ce'e qofa bu'aa quubsaa argamsiisaa jedhan. So I don't want to invite sanctions, but I think if there is a record of violations. Uggura kaa'usa jedhu ani nafeeru yookiin hin fedhu. Garuu ragaan hokkaraa galmaa'ee jira yoo ta'e uggura imalaa uummataaf labsuu qofa otoo hin taane waan qabatamaa tokko hojjechuu qabu. Jarri kun tarii waggoota dhufan 5 yookaan 10 keessatti gara United Statesitti imaluu hin fedhan iyyuu ta'a. Kanaaf deemokiraasii fi mirga namoomaa dhiituun seera addunyaa waan cabsuuf akkasumas biyyas waan miidhuuf waan tokko gochuu qabu jedhaniiru. Ministeerri Haajaalaa United States Anthony Blinken biyyi isaanii namoota dhuunfaa fi maatii isaanii kanneen Ugaandaa keessatti deemokiraasii fi mirga namoomaa cabsan irratti tarkaanfii dabalataa fudhatamuu malu ilaalaa akka jirtu ta'uu akeekkachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bulchiinsi isaanii lakkoofsa baqattoota biyya isaanii seenanii dhiheenyatti ka dabaluuf jiru ta'uu sanbata darbe beeksisee jira. Garuu waan bal'inaan ibsameetu hin jiru. Joo Baayiden Delaware irraa oduu gabaastotaaf kan ibsan tuujubee dhiyeessa. Rakkoon ture baqattoota kanneen dargaggummaatti naannoo daangaa seenanii waan lama wal faana hojjechuu hin dandeenyu garuu lakkoofsa baqattootaa dabaluuf deemnaa jedhan Pireezidaant Baayiden. Jimaata ganama Baayiden ajaja sadarkaa olaanaa kan lakkoofsa baqattootaa bara 2021 Ameerikaa seenanii 15,000 ta'ee akka turu mallatteessan. Lakkoofsi kun kan bulchiinsa pireezidaantii duraaniitiin labsame haa ta'u malee michoota isaanii dimokiraatotaa biraa qeeqisa dhaqqabuusaa Waayit Haawus boodarra beeksise. Ajaja sadarkaa olaanaa sana keessatti Baayiden karoora pireezidaantii duraanii kan lakkoofsa baqattootaa seenaa keessatti gad xiqqeesse caamsaa 15tti akka ol ka'u karoorsuu isaanii ibsan. Sababaa rakkoo namoomaaf dantaa biyyoolessaaf lakkoofsa kan 15,000 ta'ee turuun kasirnaati jedhanii turan. Haa ta'u malee ajajji sadarkaa olaanaa sun itti dabaluun akka jedhetti lakkoofsi duraan ture xumura waggaa bajataa dura 15,000 geenyaan sana booda akka barbaachisetti murtiin pireezidaantii labsamuu mala. Ajajji sun sanatii keessaa sadarkaa lammaffaarra akka jiran senatar Dick Durbin biraallee qeeqa kan dhaqqabsiise yoo ta'u lakkoofsa baqattoota Ameerikaa haa seenan jechuun murtaa'e fudhataman qabu jedhan. Rakkoo baqattummaa bara keenyaa innaa ilaalu lakkoofsa baqattootaa 15,000tti murteessuuf sababaan hin jiru jechuudhaan Durbin pireezidaant Joo kun waan ta'u miti jechuun ibsa baasanii beeksisaniiru. Qeeqa sanatti aansuudhaan dubbii himtuun Waayit Haawus Jeen Saakii labsii Baayiden duraanii irratti burjaajiin hangi tokko tureera. Pireezidaantiin lakkoofsa baqattootaa ni dabalu jedhamee eegamaa ture. Garuu lakkoofsi baqattootaa haaraa Yuunaayitid Isteetsiin seenanii hagam akka ta'e hin dubbanne. Akka ajaja Baayiden mallatteessanitti bulchiinsi isaanii akkuma kanaan Afriikaarraa baqattoota 7,000, Laatiin Ameerikaarraa 3,000, Awurooppaa fi Eeshiyaa waaltaarraa 1,500, Giddugaleessa Bahaa fi Eeshiyaa kibbaarraa 1,500 fi Eeshiyaa bahaarraa 1,000 ramadee jira. Kanneen hafan 1,000 haalli jiru ilaalamee murtaa'a. Akka galmee dhiyeenya baheetti caamsaa bara 2021tti onkoloolessa tokkoo qabee baqattoonni 2,000 Yuunaayitid Isteets keessa akka qubatan ta'eera. Lakkoofsi kun kan bara 2016 baqattoonni 85,000 seenan waliin innaa ilaalamu xiqqoodha. Kan Baayiden baatii 2 dura akka raggaasifamuuf koongiresiif dhiyeessan 62,000 irrallee xiqqoodha. Saakiin jimaata darbe akka jedhanitti karoora Baayiden ka duraa 62,500 isa kana dura ture waliin simu jedhan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf biyyoota Kaaribiyaan Maatiyuu Reenaalds ibsa jimaata darbe kennaniin dhaabi isaanii lakkoofsa kana dabaluuf hanga caamsaa 15tti yeroon kennamuuf karoorsamuu isaatti jajjabaatee jira. Ameerikaa keessaa nagaaf kabajaan deebisanii jireenya isaanii jalqabuuf waggaa kana carraa ni argatu. Baqattoota qubsiisuun lubbuu namaa badii oolchaa jedhan. Kirish Omaaraa Vingaaraaj pireezidaantii tajaajila baqattootaaf immigireeshinii kan Luuteraan akka jedhanitti dhaabi isaanii tarkaanfii Baayiden imaammata baqattootaa Yuunaayitid Isteets qabu keessa deebi'ee xiinxaluu isaa galateeffatanii garuu immoo bulchiinsichi seenaa keessatti lakkoofsa baqattootaa gad xiqqeessuuf kan pireezidaantiin duraanii kaa'an akka jirutti dhiisuun akkaan nu gaddisiiseera jedhan. Bulchiinsi Tiraamp sagantaa qubsuma kanaa akka bittinnaa'etti hambisuun dhugaa jiru ta'us kan ajaji kun eeyyamu caalaa
maatiiwwan itti dabalaa gargaarra ka jedhu ofitti amantaatu nutti dhaga'amaa jedhan Vingaraaj. Baayiden akka seerri eeyyamutti karoora isaanii baatii 2 dura lakkoofsa baqattootaa akka ol ka'u koongiresiif erganii turan. Uggura Tiraampiin kaa'ame kan kanneen waraana jalaa dheessan dabalatee lakkoofsa baqattootaa heddumminaan as dhufanii ilaalchisuun kaa'ames hambisuu barbaadu Baayiden. Tarkaanfiin pirezidantiin fudhatu koongiresiin mirkaneessuu eeguun qabu. Pirezidantoonni duraanii lakkoofsa baqattootaa erga koongiresiitti beeksisanii yeroo xiqqoo booda labsu. Bulchiinsi Baayiden kana gochuu dhabuusaaf qeeqirra ga'ee jira. Maark Heetfiild pirezidantii hawaasa gargaarsa koolugaltoota Hibruu dhaaba gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa kan juushotaa yoo ta'an, dhaabi kun baqattootaaf kanneen biyyoota 16 irraa dhufaniif dahata siyaasaa gaafataniif tajaajila kenna. Heetfiild akka jedhanitti Baayiden waadaarra deebi'uun seenan kan lakkoofsa baqattoota as seenanii waggaa kana oolan kaasa jedhan cabsan jedhan. Addunyaan yeroo ammaa caalaa tajaajila baqattoota qubsiisuu hin barbaaddu jedhan Heetfiild. Saakiin akka jedhanitti yaaddoo kabroon ijoollee koolugaltoota maatiin bira hin jirre kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo qaxxaamurani. Kun immoo qabeenyaa hedduu kan silaa baqattoota Yuunaayitid Isteets keessa qubsiisuuf oolu fixe jedhan. Waajjirri baqattoota qubsiisu hojii bulchiinsaaf aangawoota dhimmoota lamaan waliin hojjetu qaba. Kanaaf lamaanuu wal faana deemsisuuf dandeettiin jiraachuusaa mirkaneessuu qabna jedhan. Waajjirri kun waajjira tajaajila fayyummaaf namoomaa keessa ka jiru erga Yuunaayitid Isteets bara 1980 keessa seera baqattootaa baastee booda uumame. Baqattoota qubsiisuuf kanneen haaraa Yuunaayitid Isteets keessa seenan akka hawaasatti makamaniif tajaajila kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.